Aartistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartistii Yoosan Geetahuun wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haarawaa fi hedduullee kan namatti toluu fi akkasumas illee baay'ee kan nama gammachiisu illee isinii qabadhee dhufee jiran jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu immoo chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun uummata hedduu bukkeedhaan illee gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo har'a qabannee osoo hin darbiin dura waa'ee aartistii keenya jaalatamaa kana otoo isin hin beeksisin akkuma beekamu viidiyoo kana immoo sabiskiraayibii akkasumas illee sabiskiraayib chaanaalii keenya gochuun viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochaa isiniin jecha tiiktook, feesbuukii fi teelegiraam kanneen qabdan hunda isaan irratti illee sheer godha. Aartistii keenya kanallee waan fayyaduu danda'uuf jechuudha sirba isaa haaraa kanarratti. Egaa daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartistii Yoosan Geetahuun rikeerdii cabsaa fi uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi beekamtii kan qabudha jechuudha. Keessumaayyuu sirboota aadaa Oromoo baasee rikeerdii akka afaan Oromootti jiran hunda isaallee kan cabsee qabudha jechuudha. Keessumaayyuu sadii obsaa kan jedhuun sirba isaa sanarratti rikeerdii guddaa cabsuu danda'eera jechuudha. Akkasumas illee dhaggeeffattoota miliyoona 40 olillee kan argatedha jechuudha. Aartistiin keenya kun akkuma beekamu aartistii keenya kun jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e akkamitti simatti turees mammoo jechuudha. Wanta ajaa'ibaa baay'ee kan namatti toluu fi sirbi isaallee baay'ee bareedaa kan ta'e qabatee dhufaa jira jechuudha. Aartistiin keenya kun sirbi isaa kun mata dureen isaa maal jedha qorraatiin jettanii akkuma isa fuulduratti argaa jirtan sirbi isaa mata dureen isaa Shomoree kan jedhu qabatee dhufaa jira jechuudha. Aartistiin keenya kun mee akkamitti simattu isiniin jecha warroonni akka gaariitti simantaan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan aartistiin keenya kun kanaan dura wallee garaagaraa keessumaayyuu kan akka sadii obsaa fi akkasumas illee dhiyeenya kanallee baala gizee kan jedhullee baasee ture jechuudha. Aartistiin keenya kun keessumayyuu aartistiin keenya kun sirba baay'ee babbareedaa fi hedduullee uummata Oromoo ilaalcha guddaa kan qaban kan babaasudha jechuudha. Akkuma beekamu ammas illee hojii bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Hojii isaa kanatti illee akka inni waan bareedaa fi hedduu kan nama gammachiisu illee qabatee dhufu irraa abdanna daawwattoota keenya. Mee akkamitti simattu isiniin jecha aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaan kunillee dhufaa jira jechuudha. Yoom dhufaa beessirratti dhufa kan jettaniif immoo aartistiin keenya kun kan dhufu torbeema kana keessa jechuudha. Torbee arra facaasaa dhagaasii hanga jimaataa gidduutti illee dhufuu danda'a jechuudha. Aartistiin keenya kun kan irratti dhufu immoo yuutuub chaanaalii mataa isaatiin banatee irratti dhufa jechuudha. Yuutuub chaanaalii isaa gaamanumaan illee diskiriipshinii yookaan koomentii jala isiniin ka'a. Dhattanii achiin illee sabiskiraayibii fi laayik sheer gootanii aartistii keenya kana yuutuub chaanaalii isaanii banate irratti baay'ee bukkee dhaabbachuu qabnan isiniin jedha daawwattoota keenya. Maaliif aartistoonni keenya kun hojii baay'ee kan isaan ittiin hojii babbareedaa hojjetan firii guddaallee kan itti dhangalaasan hedduu qabu jechuudha. Aartistoonni keenya kun kanaafuu jechuudha. Kanaafuu viyuu guddaallee akkasuma yoo argatan baay'ee illee isaaniif illee bu'aa akka argatuuf jechuudha. Kanaafuu yuutuub chaanaalii isaallee sabiskiraayib godha. Akkasumas illee odeeffannoo siyaasawaa fi kan akkasii babbareedoollee yoo barbaaddan yuutuub chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadhe kana ture. Amma dhumaatti waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraa immoo walitti deemutti gama kiyyaan nagaatti.